السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن فيانا في جرتني أجيف توتا هوردف توتا channel يوتيوبي كيا نجانا في جرتني كم جرتن بهاديها كابا في كبة بكم جرتني تي وري سجنتا كيا كان هوردفا جرتني في أما اللي موتيو ماتي كيا هنتهن ماتي كيا تدبلما سبسكرايب لايك شير جوتشون ماتي كيا تها سنين جتشون دامسكيا gamanumaan ummata Oromoo bal'aa yeroo ammaa kana lolaan hiraaree cinqaa guddaa keessa jiru sirna bilchiginnaa kanaan jechuudha. Kana irratti dhaamsa kiyya wanta taatee Oromoo Walloo irratti guyyaa kana adeemsifamaa oolee fi torban kana keessa rakkoo gurguddaa ummata Oromoo Walloo irratti duguggaa sanyii diroonidhaan mootummaan bilchiginnaa wayyaanee warra bilchiginnaa tumaa ture warra achirraa misaa'eliin Eertiraa dhahaa tureyyuu dirooniin dhahee hin beeku mootummaan bilchiginnaa kun jechuudha. Maaliif kan fayyadame jechuudha jeettii fi helikooптara fayyadame jechuudha. Kun immoo tuyyuu yeroo ammaa kana diroonii fayyadamee duguggaa sanyii uummata Oromoo Walloo irratti geggeessuun yakka guddaa ummata Oromoo irratti raawwataa jira jechuudha. Duguggaa sanyii ummata Oromoo Walloo irratti raawwataa jira jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa Sanbatee keessatti jechuudha. Sanbatee keessatti xiyyeeffannaa guddaa irratti godhanii ummata Oromoo duguggaa hamaa maatii biraa ijoollee gadi yaasanii duguggaa hamaa duguggaa sanyii irratti raawwatan jechuudha. Waan baay'ee tokko gara namni nyaatu garuu ummanni Oromoo yeroon inni boo'u gahuu qaba. Amma achi boo'ullee hin qabnu ummanni Oromoo boo'u hin qabu gaddullee hin qabu ka du'e awwaalatee garaa hidhatee qabsoo ofii itti fufuu qabaa jechuudha. Maaliif yeroon boohan dhumee jira jechuudha. Maaliif mootummaa kana namni utubee ofirratti qabee taa'aa jiru ammallee jechuudha ummata Oromooti malee saba biraati miti. Ummata Oromootu warra diqaaltota Oromoo fakkaattee Oromiyaa keessatti guddatte Oromiyaa keessatti dhalattee guddattetu ummata keenya Oromoo Walloo yeroo ammaa kana warra yeroo awwalaa Oromoo Wallaggaa duguggaa sanyii irratti raawwataa turantu haala wal fakkaatuun amma Oromoo Walloo irratti duguggaa sanyii raawwataa jira jechuudha. Wanta ifa tahee mul'atu keessaa Alamuun Simee yeroo Wallagga dhumusanis suduudaan warri ummata kanarratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf shanee jedhee sa'aatii 20 halkanii guyyaa hin rafin ummata Wallaggaa fixuuf yeroo baay'ee irratti dalagaa ture Alamuu Simeeti jechuudha. Amma ammoo ummata Oromoo Walloo duguggaa sanyii irratti raawwachiisaa ka jiru keessa hangafa tahee ka jiru hangafa dhumaatii ummata Oromoo Walloo keessaa harka ka qabu ka ifaan ifatti qabatamaan ka ummanni Oromoo Walloo illee beeku duguggaa sanyii ummata Oromoo Walloo irratti akka raawwatamuuf sababa guddaa ka godhe Alamuu Simeetii jechuudha fi bulchiinsa magaalattii saniiti. Kanaaf ummanni Oromoo dammaqiinsa ammallee hin qabu dammaqaa hin jiru waliigalaa hin jiru kana arganiiti ummata Oromoo ganda gandaan qoodanii fixaa jirti jechuudha. Diqaaltonni bilchiginnaa naannoo Oromiyaa keessatti dhalattee Oromiyaa keessatti guddattee dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu barattee bara mootummaa dhufuu maraayyuu irratti wal jijjiiraa ar'ageette amma ammootiyyuu Oromoo Walloo ummata tokkummaan isaa cimee
waliigaltee qabu. Oromoo Walloo akka Oromoo naannoo biraatii miti jechuudha. Akka Oromoo godinoota biraatii miti. Oromoon Walloo tokkummaa qabaa, saba sabboonummaa qabu. Oromoo diinaa fi fira adda baasee beekuu jechuudha. Kanaaf duguuggaa sanyii Oromoo Walloo irratti geggeessuun Oromoo cabsuu keessaa parsantii guddaadha. Haga Oromoo Walloo duguuggamee lafarraa dhumu eeguu hin qabu uummanni Oromoon godinoota garagaraa godinoota maraatuyyuu jechuudha. Ka'ee fincila kaasuu qaba yeroo ammaa kana. Fincila kaasanii ummata Oromoo Wallootiif birmachuun dirqama lammummaa Oromooti. Oromoo Walloo yoo duguugame jechuun ummanni Oromoo godinaalee Oromiyaa marti akka waan duguuggamee itti ilaaluu qabna jechuudha. Sirna kana keessatti jechuudha, sirna biltsiginnaa kana keessatti ilma namaa qofa odoo hin taane horiin dhumaa jira, loon dhumaa jira, bineensi Oromiyaa keessaa dhumaa jira. Yeroo kanatti yeroo addunyaan saba xiqqaa meeshaalee gugurdaa qabuun falmatu duulaa jiru kanarratti duguuggaa sanyii ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruuf mootiyyuu addunyaan yeroo afaan qabattee cal'ifte kanarratti ummanni Oromoo mootiyyuu falmuu dhiisee rafuun baay'ee tokko waan nama qaanisuudha jechuudha. Baay'ee tokko waan nama qaanisuudha. Sirni kuni kufuun ummata Oromoo dhiisati bineensa Oromiyaa keessa jiruuf bilisummaadha. Sirni biltsiginnaa kuni kufuun ilma Oromootii fi miti, sabaaf sablammoota Itoophiyaatii fi miti, bineensa biyya saniitiifuyyuu bilisummaa guddaadha. Kanaaf mootummaan kun kufuu ka danda'u ammallee yoo ummanni Oromoo bakka jiru dammaqee qabsooytota isaa eeggatee warra mirga ilmaan namaatiif falman, warra hidhaa keessa jiran mana hidhaa keessaa baafachuu yeroo danda'ee fi yeroo warra qabsoo gara waraanaa jedheetiin bosona saba kanaaf seene ka bosona keessa ummata Oromootiif jecha jiru kanatti yoo makamee qabsoo karaa barbaachisu maraan yoo walqixa hirmaate qofa jechuudha biyyi mootummaan suni kufee ummanni kun ka bilisoomuu danda'u. Ajjechaan ummata kanaa ka irraa dhaabachuu danda'u tokkummaan ummata Oromoo yoo jabaate qofa jechuudha. Haga tokkummaan ummata keenyaa hin jabaatinitti, haga sirna nama nyaataa mootummaa biltsiginnaa kanaa hin kufinitti bilisummaan ummanni Oromoo cal'isee argatu abadan hin jirtu jechuudha. Kanaaf waliigalteen ummata keenyaa baay'ee barbaachisaadha. Ummata dhumaa jiru kanaaf immoo ummata Oromoo ka kophaa baasaniitiin biltsiginnaan gubbaa fi jalaan qilleensarraa fi lafarraan fixaa jirtu kana ka meeshaa ammayyaa irratti fayyadamaniitiin akka saba biyya ambaatii dhufee tokkootitti wanta ilma namaati irratti hin geggeeffamin jenosaayidii ummata Walloo irratti geggeessaa jiran. Kanaaf haga birmannutti ummanni Oromoo marti jechuudha ka alaatis bakka jiru dammaqee karaa hiriiratiinis haa ta'u karaa gargaarsa qabeenyatiinis haa ta'u haga saba kanaaf birmatanitti bilisummaan hin argamtu jechuudha. Bilisummaan mana rafanii deemtee namaaf dhuftu hin jirtu. Kanaaf ummanni kun rafuu hin qabu, ka'ee falmachuu qaba, hooggansa hatattamaan ijaarachuu qaba, hooggansa qeerroo hiriirsisu ijaarachuu qaba, hooggansa mootiyyuu saba kana fuula duratti hin deemu dhaabachuu qaba, warra mana hidhaa keessa jiru qofa ilaaluu hin qabu. Hatattamatti sabni kun jijjiirama argisiisuu qaba. Mootummaa kana mootiyyuu
yeroo gabaabduu keessatti ofirraa buqqisuu qofa osoo hin taane nama bakka isaa buufatuu fi buqqa'iinsa isaa booda kufiinsa mootummaa kanaa booda maal akka godhu sabni kun marii hatattamaa geggeessuu qaba. Ummanni Oromoo ka alaatii fi ka biyyaa wal quba qabaachuu qaba. Godinaaleen marti hoggansa ufii dhaabattee hoggansa ufii jala hiriirtee mootummaa kufe kana ka caasaan isaa hin jirre caasaa fanxaaliyyii Amaaratiin hoogganamu diqaaltota Amaaratiin hoogganamee ummata Oromoo lafarraa duguugaa jiru kana isaaf ajajamuu odoo hin taane isaaf bitamanii saba ufiitti irratti duuluu odoo hin taane mootummaa kana kararraa of duraa gorsanii mootummaa biraa dhaabbachuuf biyya san irratti abbaa tayuuf sabaaf sablammoota karaa nagayaatitti tasgabbii biyya sanitti fiduuf ummanni Oromoo tokkummaan cimeetiniin lola kanarratti hirmaachuun dirqama lammummaa biyya saniitillee jechuudha. Dirqama lammummaa biyya saniitillee ummata kanarra jira. Ummanni Oromoo saba kamirrattuyyuu hirkachuu hin qabu. Qabsoon Oromoo TPLFin abdatteetii miti ka bosona seene jaalmarroon jechuudha. Saba kan abdateeti. Saba kanaaf jedheeti. Saba Oromootiif jedheeti. Ummata Oromootiif jedheet bosona seene malee aangoo barbaadatiif miti jaalmarroon jechuudha. Kanaaf wanni TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo walii galchu yoo ka jiraatu taate kaayyoo warri lachuu qaban mootummaan kun kufee hiree murteeffannaan ummata Oromoo akka sabni kun ufiin hiree ufii murteeffatu akka ufiin yoo danda'ame ufii uf bulchuu danda'u akka ufii abbaa fedhe filatee biyya san irratti abbaa tahee nama taheetiniin jiraachuu danda'u kanaaf qabsaa'e jechuudha jaalmarroon. Kanaaf qabsaa'e. TPLF illee mootuyyuu eega ummanni Oromoo qeerroo fi qarreen dhakaan aangoo sanirraa kaafte biyya ufiititti eega galee mootummaan kun warra abbootii ristii barbaadan waliin duguugaa sanyii isaan irratti raawwachuu humna qaba jedhee isaan irratti aggaammachuu mormataniiti qabsoon kun wal fakkeesse jechuudha. Kanaaf biyya saniif Oromoon abbaa tahuu yeroon argisiisan yeroo kana jechuudha. Akkamiin waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhaabachuun waraana kana jabeessuun kallattii maraan da'oo ta'uufiin diina itti deemaa jiru mootiyyuu karaa itti cufuun dildila kutuun karaalee garagaraatiin waraana kana wajjin dhaabachuun barbaachisaadha. Dirqama horii callaa gargaarsa godhuun waraana kanaaf deeggarsan ta'u karaan itti cufamee karaan konkolaataan ittiin deemamu dhabamuun waraanni kun karaa keessa faca'uun gargaarsa waraana kanaaf ta'u jechuudha. Ummataafillee fakkeenyaaf magaalaa takkarraa waraanni bilisiginnaa yeroo inni konkolaataan gara magaalaa biraatitti deemu akka magaalaa tana bira dabreetiniin magaalaa san miidhaa irratti hin geessifne ganda san akka miidhaa irratti hin geessifne karaan yoo itti cufame lubbuu namoota hedduu seefii godhamee jira jechuudha. Seefii godhamee jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti ummanni Oromoo rafaa jira, hirribaa ka'uu qaba jechuudha. Ummanni Oromoo rafaa jira, hirribaa ka'uu qaba. Sabni xiqqaan ummata Oromoo arrabsuun yeroo mara arrabsamuun hin barbaachisu. Yeroo ammaa kana ka du'e awwaalatanii ka jiru mootiyyuu qabsoo itti fufuu qaba. Qabsoo itti fufuu qaba. Kanaaf ummanni Oromoo hirmaannaan akkasumas mootiyyuu gargaarsi ummata Oromoo wallootiif
godhamu birmannaan ummata Oromoo Wallootiif godhamuu qabu deeggarsi karaa hiriiratiinis haa ta'u karaa gargaarsa horiitiinis haa ta'u karaa gargaarsa miidiyaa addunyaarratti jenosaayidii mootummaan kun ummata kanarratti geggeessaa jiru kana addunyatti mul'isuu irratti illee haa ta'u deeggarsi ummata Oromoo biraa barbaachisu baay'isee guddaadha jechuudha. Kanaaf hadaraa ummata Oromoo Wallootiif sagalee haa taanuun dhaamsa kiyyaa jechuudha. Dhaamsa kiyya. Sagalee ta'uufiin ummata Oromoo irratti dirqama kana sagalee ta'uufiin ummata Oromoo Wallootiif ummanni Oromoo Walloo saba ummata kanaaf jecha waggaa dheeraa lafa isaati irratti darraa guddaa keessummeessedha jechuudha. Kanaaf ummata Oromoo Wallootiif sagalee haa taanu. Sagalee haa taanu. Warri sagalee kiyya kana dhageettanis share, like, subscribe naaf gochuun ummata Oromoo mara biraan naaf gayaan dhaamsa kiyyaa. Qabsaa'aa Oromoo hayyu duree Umar Suleyman isin affeeree jira. Nagaan naaf jiraadha. Naftanya dargina jebei tefuma ufi jalati awale ka ihadi kwa debiye irti da jate abiyot kabrine yate nurra kagate gobana jarati kami to kofata hudan senangal mese kapase gobana jarati kami to kofata hudan senangal mese kapase Jarrati kamito kofata hudan senangal me sega pasei govana jarrati kamito kofata hudan senangal me sega pasei govanni barana naftanya irsiru ma pasei govanni barana naftanya irsiru ma pasei Gobanni barana naftanya irsiru ma pasei Gobanni barana naftanya irsiru ma pasei Dagahi gafin kakate ya warra amana nyate ya warra amana nyate Kadiga garof kareti angko ummatati baate kafin ummata kaleta takabson irratti kaate talubbuun irratti baate kabiin deebine taate ennutu deebita deebi otiifi bineensi nyaate badhaatu isee mataate badhaadha jedhaa gabbaate Sasa na mamu kata Dagahi gafin kakate Kapalo tareta tate Kadiga garof kareti Titisa alada chate Gafin umata galeta Takapson irratti kate Talupun irratti baate